مقا إساتين أكاونتين خنجرو إساف سينو جرا كبير الرنخفة اللي جاينا خطبنا أبي يمنا ما رند اللي تكراتي هافتر أنا من السجارة نجد أنا من السيبت والله دون الدقيامي وي أنا قرسيسو هوريفتش أنا ما رن أوفو تنافوا ستين دياتشون كبتو جاني بليتي تياسيلني أكسماس كرمنا خنا دياتشون دنديسو غافي داباتي سورمون نباسيتي منا خنا سورمون سيفافوتو يوتيوب سار كنجرو يمن سار كنجرو كان غالي أرجع جرو نما برات بلتي ساكي سنجرو منا إساكي سنجرو نمنكون كرارا كنجرو منا نما كيس الإركاتو ماني كنجراتا جرو أكو مكان لسه إيجيني وروانة ومن أورومودا mana hidha keessa sagalee ta'ee fitin hin baase sanitti hardhoo maal tachii gadi baasuu isa dhooge uummata Oromoodha. Maaltu gargaaru isa dhooge? Waan qaburraa duniyaadhaan nama kana maaliif bira hin dhaabanne? Maalirra jirta? Eessa jirta? Akkamitti jirta? Dhani maaliif bira hin dhaabanne? Nama hagana hundi Oromoodhaaf gumaacha akkanaa gumaachee miti bare namni dhagaa tokko ol fudhatiin karaa seera darbatee galata guddaa qaba jechuudha. Akkaawuntiin isaa akkuma jiru kanatti isin jedha Oromootiyyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هكام جرت هردوتو تافي داوتو تاسانتي وروشو. انتو ما كيسانو باكو جرتاني باكو مجرتاني انت نجيني كوسنا لك وجه ويا هدا وانت جايباتك فيديو باي اقران يانت في غاربي هدنا تدغامي توكو قبا ديسني فيت جرا انس ماري جچون كيساني نفو اي نما كان نمن لا نجاجل هي ياركم سوراره ترغات نجرتني شارماك ارتست داسي دراماس دلغا كوميديس نمن لا نجراجل اي يار اكسم موتو يديبا وغا كان بوتو إيرتو جتمات ننتورة شررت تطعمات ننتورة نمن ولا لنجرة جدي يادو هنگم مراسة توقت تجودا هندي سوي كوبات كيسة تنام أرومات إنا من ميديا خيدا مجودا أكمل بكم كاتو بيا كيستي نمن أبان حقا دبيتي أبان دراتي في أبان ما إرهم نقابتو يو هم نسيت تأيك أبين ينامات كيسة جراتا جودا يرو أما كان كيسات أبا هم ناتو جراتا أبا دراتو جراتا دبي صوبات جراتا مالي حقا جراتا نيجودا بيا كسي سنكسي جرا وانتا كسنكسي جرا jechuudha rabbiin ufaalaa fi waan hundumaafuu asirratti waan jedhu keessa wanta garaan nyaate keessa nama kana aartii Oromoo keessatti nama afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif garuu an yeroo jalqabaatiif diraama koomediif nama aartiidha namni an jalqabaaf salaalaa ture abbaalataatii fi sharmaake kanaa fi mustariyaadha namni jara kana ulaaleen jira jedhee yaadu wanti isaan dalagan akkuma nama kolfisiisuu fi nama gammachiisu ergaa wantoota of keessaa qabu irratti dalagaa turan jechuudha amman kana waa'ee kanarraa dubbachuudhaaf miti namni kun labdee maatii gidduu lamaan jiru irraa kan uumameen waggaa tokko duratti hidhamee ture hidhaa sanirraa dhiibbaa Oromoon taasiseenii dhiibbaa sabni isaa taasiseenii hidharraa ba'ee ture yoo san haa gargaaramu jedhamee ture akka inni haasaa isaa irratti illee haasaa jirutti jechuudha haa gargaaramu jedhamee ture yoo san ummanni Oromoo garuu achi ba'ee jennaani araar gidduutti bu'ee jedhanii gidduu kanatti dagatame wanti gargaarsa jedhamu le dhiifame akka mafaa isaati irraa baa jiru kanatti viidiyoo isaa isiniin maxxansa gargaarsi sunis maatiidha walitti araarameera wanti hundi dhumatee dhadhanii gargaarsi sun gidduu isaatti naalaa dagatame jedha akkuma mafaa isaati irra dhageettan kanatti jechuudha wanti sun hundi sin taane ummanni keenya nama tokko yoo lubbuudhaan jiru biran dhaaban aartistis ta'e beekas ta'e sheekas ta'e gaafin lubbuudhaan jiru gaafin rakkate rakkoo keessaa hin baanu irra deemnee isa hin naannofnu jabaa keenya harkatti hin qabannu gaafin du'e garuu profaayilii ka godhatu nuyi kan jalqaba ba'u nuyi guyyaa 2-3 maal fayyadamu yoo jabaa keenya yoo lubbuun jiroo jabeeffannoo kun dhimma maatiiti haa ta'u garuu iyyuu dhimma maatiitu waan ta'eef dhimma maatii keessa nu galfachuu hin dandeenyu nama ishii rakkateetiin kararra galu mana keessa galu hin qabne bakka keessa galu hin qabne nama gargaarsa barbaada jedhu kana maaliif bira hin dhaabanne Oromoo abbootiin qabeenyaa hedduu jira ka warroonni biyya Oromoo jiran warroonni biyya alaa jiran maaliif bira hin dhaabanne maaliif hin jajjabeessine maaliif hin gargaarne namni kana dhiyachuun dandeessu gaafa dhaabatee Oromoon na baasettee mana kana Oromoon siifaafuutu kuno gaafin lubbuun hin jirre bo'anii maraatanii profaayilii qayyarachuun maal fayyada osoo bo'ichi waa fide
osoo erga namni du'eetiin hin jedhe maallaqni nama galchee nama du'uun nama galchee haa caalumatu namaa gala jechuudha. Maaliif yoo inni lubbuun jiru bira dhaabanne dhimma isaa kanarratti Hamzaa Shajjaabir isa qofaadha namni yeroo baay'ee hordofaan ture durarra yeroo duraatirra namoonni hordoftan isin beektan jedhee yaada. Namni dhimma isaa kanarratti hanga ta'e tokko dhiibbaa geessisaatiin uummata Oromootitti iyyaa ture. Isaaf dhabataa ture Hamzaa Shajjaabir jechuudha. Hadhallee mootuyyuu namni qotee dhimma isaa kana nutti as baase abdii shoodha. Haa ulfaatuun asumaan haa galatoomuun jedha. Isaadha namni dhimma kanas baaseetiin hin jedhe. Maaliif wal bira dhaabanne nuti kan garaan nyaatu keessa yoo lubbuudhaan jiru nama kana maan qarqaara. Namni kun yuutuubiin isaa harka hin jiru. Paaspoortiin isaatii fi iimeelii yuutuubii isaa hundumti isaa nama biraa harka jira. Nama biraatu galii irraa argataa jira jechuudha nama biraa harka galee. Bultiin isaas harka hin jiru, maatiin isaas harka hin jiru. Mana keessa galu hin qabu. Mana namaa tara durattiidhaan mana namaa keessa jiraadha jechaa jira. Viidiyoo isaa guutuu dhageeffachuu dandeessan jechuudha deemtanii mana abdii shoo. Akkasuma illee muree xiqqaadhaan kan isin sarkisiisu kanaadha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee garaa nama nyaata. Biyya keenyaa fi waan jiruuf jireenya biyya keenyaa waa hundumaayyuu beekna waan ta'eef nama kanaan mallee tananii haa jabeessinu haa jajjabeessinu bira haa dhaabbannu. Waan qabnurra yaadaanis ta'ee duniyaanis ta'ee akkaawuntii isaatii fi lakkoofsa bilbilaa kinoo asirratti maxxanseetiin jira. Isa kanaanii namoonni qarqaaruu danda'anii namoonni bira dhaabbachuu danda'anii bira haa dhaabbannu. Namni kun nama aartii Oromoo guddisuudhaan gahee guddaa taphataa turedha. Nama Oromoo gargaaruudhaan gahee guddaa taphataa turedha yeroo duraa keessatti jechuudha. Addunyaan tun garuu yeroo tokko olii yeroo tokko gadi akka ati yaadde osoo hin taane faallaa keessaateetidha kan isin argamtu yeroo tokko sitti garagalteetidha kan isin argamtu. Hundumaafuu haala jiruuf jireenya biyya keenyattis alhamdulillah biyya ofiitii bakka wanti godhanii jiru rabbiin isaallee mootummaatii isaatii walitti haa deebisu. Rabbiin waan jabaatti kulli isaa laaffisuun jedha uumaanti godhu jiru haqimiinaan isaa qabaadhee waa godhu jiru dhugaa rabbi baay'ee natti dhagaame garuu hedduu tokko natti dhagaame akka mataa kiyyaatti abbaan lataa bar osoo mana kiraa keessa taa'uudha kan inni asirraa osoo garuu Oromoon jabaa ofii jabeeffatu ta'e kan bira dhaabbatu ta'e isumaa sana osoo inni lubbuun jiru namni kun dandeettii cimaa qaba nama Oromoodhaaf bu'aa buusanii jajjabeessatanii bira dhaabbataa turan inni mana kiraa keessa gadi hin ba'u jechuudha. Hadhallee immoo akkasumatti jirra jechuudha. Kaas baay'ee miidiyaan kun hin jira alhamdulillah miidiyaa irratti as baay'ee rakkinni ofii ibsataatiin hin jiru iyyuu rakkinni isaa san bira dhaabannee furuu hin dandeenye jechuudha. Namoota hedduu jira ka qabeenyanis qarqaaruu danda'u biyya ormaa keessas ka jiru biyya keessallee ka jiru namni waan haga naga'u kana uummata Oromootiif dalage waan haga naga'u kana uummata Oromootiif gumaacheetiin hin jedhe yoo haadha akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya ulfaadhatii galatoomaa warroonni haraa dhuftan immoo tuyyuu chaayinaaliin kun keessanii of duraa fi waan Oromiyaa fakkaatu waan gaarii irratti akka dalagu abdii guddaan qaba. Sabskiraayib godhuudhaan laayikii sheer koomentii gochuudhaan jajjabeessan isiniin jedha. Warroonni dura immoo jajjabeessaa turtanii hedduu galatoomaa naaf ulfaadhaa turtii gaarii isin haa ta'u hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.